Bulchiinsi Trump Eertiraa fi Somaaliyaa dabalatee lammiileen biyyoota 12 gara Ameerikaa hin seenne dhorke. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa Eertiraa, Suudaanii fi Somaaliyaa dabalatee lammiileen biyyoota 12 adda durummaan biyyoota Afrikaa fi baha giddu galeessaa akka Ameerikaa hin seenne seera dhorku mallatteessan. Dhorkiin wiixata irraa eegalee hojiirra kan oolu kun lammiilee Afgaanistaan, Maayinamaar, Chaad, Rippaabilikaan Koongoo, Ikwaatooriyaal Giinii, Eertiraa, Heeyitii, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Suudaanii fi Yemen irratti hojiirra oola. Tarkaanfiin dhorkii imalaa kun guutummaan guutuutti hojiirra kan oolu ta'uu kan himame yoo ta'u, lammiileen biyyoota uggurriin kun itti kaa'ame hojii daldalaaf, daawwannaaf, fira gaafachuuf, barnootaa fi viizaa adda addaa gara Ameerikaa seenuu argachuu hin danda'ani. Lammiileen biyyoota uggurri kun itti kaa'ame balallii kamiinuu gara Ameerikaa seenuu kan hin dandeenye yoo ta'u, akka tasaa seenanii yoo argame buufata xiyyaaraatti qabamanii akka tursiifaman ibsameera. Biyyoota guutummaatti dhorkamaniin alattis Burundii fi Kuubaa dabalatee lammiileen biyyoota 7 irratti to'annoo cimaa fi dhorkiin gartokkee akka irratti godhamu pireezidaantiin Tiraamp ajaja dabarsuu isaanii miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru. Seerri kun wiixata dhufu waxabajjii 9, 2025 irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u, lammiileen biyyoota 12 kanaan dura viizaan kennameef qajeelfamni kun akka isaan hin ilaallanne ibsameera. Pireezidaantiin Tiraamp uggura kana kan dabarsan nageenya biyyaalessaa fi dantaa biyyaalessaa Ameerikaa fi uummata ishee eeguuf tarkaanfii fudhachuu waan barbaachiseef jechuun isaanii gabaasaaleen addeessaniiru.